Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jecha sagantaa arraaf qopheeffannee dhihaanne isin beeksifna. Innis kun Gadaatii Hubiidha. Gadaatii Hubiin kan keessani irratti hirmaadhaa, yaada qabdan nuuf qoodaa, barnoota argattu, hin bashannantu, irraa waa barattu jennee waan itti amanneef hamma beeknu qabannee isinii dhiyaanna jechuudha. Mata dureen nuti har'a qabannee dhiyaanne kun namoota xiinxalanii nu hordofaniif barnoota ta'a jennee waan yaannedha. Innis maal inni jaalalli dhugaa qabxilee meeqa akka of keessaa qabu, qabxilee 10 akka of keessatti hammatee qabu tokko tokkoon isiniif ibsina. Gamanumaan gama abbaa Gadaatii Hubiitti isin dabarsaa. Qabxilee kana kurnan yoo yeroo qabaate tokko tokkoon saatiin ibsa bal'aa irratti isinii kenne, qabxiin 10 kun immoo maal akka ta'e isiniif ibsa waan ta'eef garuma isaattiin isin dabarsa. Beeksisa kana waliin hordofne garuma isaatti darbinaa nu hordofaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu, nageenyi badhaadhaa jirraa jirtu baga jiraattan. Asitti istuudiyoo Gadaatu teenyee marii bal'aa abbaa jireentuu booliin gochuudhaaf har'a immoo kan hin qabadhee dhufe jaalalli dhugaa qabxiilee kurnan kanaan of keessatti kan inni hammatu gama yuutuubii keenyaatiin isinii dabarsuu barbaanneeti. Yuutuubii keenya hordofuudhaan nu waliin akka taatan abdii qabna. Jaalalli maali isa jedhu irrattis haasofne akka isin hin geenye abdii guddaan qaba. Kan akka jaalalaa jaallatamuuf faarfamu hin jiru jireedhee hin amanu addunyaa kanarra. Jaalalli jaalala. Jaalalli wantoota ifa lafaa kanarratti argaman hunda keessaa wantoota ijoo ta'anidha. Namootas ta'ee bineensonni jaallatamuuf bineensota alattis dabalatee jaalalli gammachuu qaba. Jaalalli seeraan hin qabamu. Taana gadda kutaa fi cabina hamilee hamaatti nama geessuu danda'a. Gammachuu guddaatti kan nama geessu jaalala dhugaa qofa. Miidhaaf hubaatii irraas kan nama tiksu inuma jaalala dhugaati. Jaalalli jaalala bareedaa fi jaalala hawwataa ijoo ta'e kan qabudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa jirtan Gadaatii Hubiidha. Meemee waa'ee jaalala dhugaa kana hamma tokko otoon qabxii isaatiin seenin jaalalli maal akka ta'e gamanumaan abbaan jireentuu wanta tokko isiniin jedhe. Isas hordofaa. Ayyee fayyaa ta'ii. Jaalalli dhugaa waan akka salphaatti argamu yookiin immoo bira gahamu miti. Namoota baay'ee xiqqaa ta'anidha yoo kan jiran ta'e. Kanneen jaalala dhugaan akka salphaatti badhaafaman garuu hedduun nama hojjetee carraaqee akka fedhee fi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin walitti bayu. Amma hedduun namoota waan jaalala isaanii gidiraa manaan walitti buusu galaana dhufaa jiru fudhachiisuu irraa fagootti of tiksu. Jaalalli dhugaa waliigaluu kanneen fudhachuu fi wal hubachuu gaafata. Dimishaashumatti jaalalli dhugaa hojii cimaa yookiin dadhabbiin waan argamu yookiin uumamu malee wantuma gadi ba'anii oorruudha haammatanii
harkatti yookiin fudhatanii galanii miti jechuudha. Waan akka salphaatti argamu miti jechuudha. Kan uumamaan namaa kennamu jechuudha malee jaalala barbaaddeetii miti jechuudha. Jaalalli dhugaa garuu maalidha? Maanni isa jedhuudhaaf immoo jaalalli dhugaa jaalala kenna uumamaatii. Hawwii waaqaatii akkasumas kan rabbi namaaf badhaasee namaaf kennedha. Namni kana argatee namni jaalala dhugaa kana argatee namoota badhaafamoo namoota carra qabeessa ta'anidha. Qabxiileen jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisa kurnan tarreessina. Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanneen wal bira qabaa madaalii mataa keessanii kaa'uu dandeessu. Jaalalli dhugaa gocha. Jaalalli dhugaa wantoota ati namaaf taatu ammallee waan namni biroos siif ta'u. Haaluma kamiin keessatti jaalalli dhugaa waan gochaan agarsiistu malee waan afaaniin odeessitu akka hin taane quba qabaadhu. Jaalalli dhugaa nama jaallattuuf qabdu sin jaalladha afaaniin qofaan osoo hin taane gochaan illee agarsiisi. 2. Jaalalli dhugaa nama hin hubu. Jireenya keessatti walitti aaruun, mufannaa fi wal hubachuu dadhabuun jira. Bakka jaalalli dhugaa jirus kun inuma jira. Bakka jaalalli dhugaa jirutti rakkooleen yookiin hir'inni kunniin waan irra deddeebi'aa mul'atanii miti. Garuu jaalalli dhugaa haasaa gaariin madaalama. 3. Lafa jaalalli dhugaa jirutti waaqa wal balleessuuf wal yakkuun hin jiru. Yoo haasoftu jechoota akka namatti fakkaatutti yookaan akka amantaa kootiitti yookaan akka yaada kootiitti jedhaniitti dhimma baay'u yaali. Waan dhiibbaan dhibbatti hin beekne namatti hin fe'in jechaaf shakkiidhaan wal dheessuuf ganda jaalala dhugaa jirutti miti kan heddummaatan. 4. Jaalalli dhugaa waan jaallannu akka wareegnuuf nu hin gaafatu. Kana jechuun jaalalli dhugaa waan jaallannu maatii, hiriyaa fira keenya akka dhabnu yookiin gargar baanu hin eeyyamu. Namni wantoota jaallatuun gargar si baasuuf carraaqu jaalalli dhugaa siif akka hin qabne hubadhu. Jaalalli kee madaalawaa ta'uu qaba. Gama hedduunuu namni jaalala dhugaa siif qabus kana irratti si jajjabeessa. 5. Jaalalli dhugaa nama jaallattuuf kamiin biroo gargar baasuu irratti hundaa'a. Kana jechuun maatii firii jibba jechuu miti. Namni ati jaallattu hundi irraa akka jaallattu yeroo keessa waliin gaafattu bakka kamuu jiraattu akka yaadattu sirraa eegu. Kana hir'isuun keessumattuu yoo walirratti kuusame balaa inni fidu maaluu guddaadha. 6. Waahila gaarii harkatti galfachuuf dursi nama gaarii ta'e jedha 6ffaan. Nama kaayyoo qabu dhimma isaa to'atuuf waan barbaadu harkatti galfachuuf carraaqqatuu ta'uun jaalala barbaaduu argachuufis ta'ee isa harkaa qabdu cimsachuuf si gargaara. Gufuuleen jireenyaa fi jaalala bakka hedduutti si rukutanii taanaan bu'uura rakkoo sanii sakatta'i gara fuulduraatti waan fooyya'insa qabu hojjechuu irratti fuulleeffadhu. 7. Jaalalli dhugaa daangaa jireenyaa keessaa nama sochoosa. Maaliif jiraatta? Maal qabachuuf horachuu feeta? Maal jibbita yookaan maal waa illikee akka hin hojjenne barbaadda? Waan jaallattuuf jibbii ifatti gargar baas. Nama wajjin jiraattan waliin walitti iyyaa mataa wal dhukkubsuun jiraachuun jiruun hin ta'u. Durumaa kaasii yoo eksiin uumame maroomteen alatti nagayaa yookaan deeme jechuu danda'uu qabda. Wanti yookaan dogoggorri uumamu tokko kan hireen lammaffaa yookaan sadaffaa kennamuuf hin jiru. Hanga barbaachisu ol obaasuun of sobuu yookaan nama murtee ta'uu dadhabuu calaqqise. 8. Jaalalli dhugaa kaayyoo fi kaka'umsaan guutamuu qaba. Akka nama dhuunfaattis ta'ee akka walootti. Lameen wal jaallatan yaadaa fi karoora isaanii bakkaan gayuu irratti wal deeggaruun alatti furmaata biroo hin qaban. Waan waahilli kee jireenya kee keessatti fedhu gargar baasii hubadhu. Deeggarsaan bira dhaabbadhu. 9. Jaalalli dhugaa miidhamaa of godhanii of kaayuu hin fedhu. Waan uumame hundarratti to'annaa hin qabu waan jedhu dhiisi. Irra jireessi waan uumamu hayyama keetiin alatti hin uumamu. Hir'inaa fi rakkina qabdu hundaaf sababa tarreessuu dhiisii itti gaafatamummaa fudhachuuf akkamitti akka fuulduratti tarkaanfachuu qabdu irratti jabaadhu hojjedhu. Jireenya kee irrattis shufeera ta'e. 10ffaa fi isa dhumaa kaayyoof jiraadhu. Maal akka barbaaddu ifatti beeki. Of fooyyeessuuf
maal bifa fooyya'insaa qabuun mala bifa fooyya'insa qabuun hojjechuu akka qabdu beeki. Jaalalli dhugaa kan waloo qofa osoo hin taane kan dhuunfaatis jaalalli dhugaa yoo kophummaan si barbaachise siif hayyama, yoo si barbaachise akka ofiitti haasoftuuf ofiin mari'attuuf haala siif mijeessa malee bifa kamiinuu danqaa sittin ta'u jedha. Qopheessee kan isinii dhiyeessee Sabaan Boombii Firrisaa. Akkasumas waa'ee kiyya abbaa Leencoo Kaliifaa abbaa Jireentuuf jechuudha. Naa'oliin istuudiyoo Gadaatuubitti argamee wantoota kana irratti marii guddaa gaggeessuu isaa irratti galatoomi siin jedha. Atillee ulfaadhu ogeessa kaameraa yookiin immoo teeknishaana keenya ta'ee immoo kan asii nu gargaaraa ture Saanchoo Zoolaa yookiin abbaa Zoolaa Tiwubii galatoomi jennaanii fayyaataa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa.